أما سرتي نرجفدو أيه سرتي نرجفدو الرافو ديتيس لا ويسي موزيمان مش أمبرا أما سرتي جمان خرما جبابتو حرامي ميتي أكملت حرامتي أبا فرت حرام قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شام أركفوني دعوة تافه خبر جمتو تخينا إيه قارن تنا ديبنا جرا مالن ديبتني شو كسر نولمو يسرها برو الراوني كبرني سني ديبني رفني جرو أنا في سابق يخناتو لما ما يرو أمان تنا أجندة أمان تنا حالان دين جرورتي حاسوف يانا أجندة سن مال يو خجت تنتاتي جمال أيه جمال حرامي مو حلالي وان جامرت وقاخيت يرو أمان تنا سوشيال ميديا غرغراوي جرا صح جمال خنا أيوة خالد بيران حرام قبتها كلام بيران كلام جدتي سوشيال ميديا بوتون جيبوا مجمع اسمه صح دوغا زرانتنا واي خنرا واي كتك اسمي دبچو ديمنا جو اوبشن بغي فداسي ايوه اوكي اتي جمان حرام مو حلال سرا يقولوا انا الراجزا يقول لي اما انا كما دا غيات حلالي اوكي اتو انيس حرامي جاي حرامي هاي اوكي كم انت حرامي من فكينا اكدت حرام ته اي دايركت ربي نتندبني صح دايركت ربي الحرام الجنه دبو ربي اجتي نمني انا ما علمنا ما حرام قولوا ندندا ما هو بسيسي ما اوكي نبيين كان يلين عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم هندبني حديث خيسا سنجرو ايه ولكن ما تجرى تكفارتي جمانكم نمميدا اوكي كم نمميدا سميدي اغرتي ايوه هي كم نمميدا واحد نميده هي كم نمميدا يروت جنرا قساسيسه اوكي لبوتيا جمانا تشوراني إذا بقى نمني سكوني في خنيف يرو يكون سسمو ساني جل ديما ملء ومني دما في فرشو والكنا كبه حرام يقولوا واردين جه أتخاني تخاني فرقاني من رب ربي خاو ربي ساني صح أيه ورب ربي مكروساني أيوة خنيف يقولوا لقاهيد درو نتيني أمانة أنا ما كان كمين إسناء سوجر درو حرارة أني أسوجر أيوة حرارة إسان كابو جمان ننتو أنا جماعة توتي مالي لقاهيد أيه اوكي اما اسرت ما فكنا تكا جماك اماتي وانا كاي مرار رف دربتي تكا جماك اماتي بس يعني اما بولي چاينا كنامي بوي اسران تشتر كافد جتس كيس غكفته امبيو ها امبيو يعني اوكي اسينس حرامي ميتي غرسيس اوكي اما لتوني حرامي ميتي غرسيس اوكي اما فكنا اماتي اكما دا خيتي تاسي ميدن نسرا جيسه يرو جماك اماتي waan akkam si godha fakkeenyaaf yeroo dhugaa yeroo ni dabarseette sana abbaa firatte raam godha ate makka mataa keessatti nu haasa'e akka mataa kiyyaatti miidhaan jimaan irra fidee jiraate takkaffaa yeroo kiyyan irraa gube takka lammaffaa irratti kiisha kiyyan irraa balleessa kiisha kee khamaali isaa baala wajii birriimo aywa okay birriillee rakkoon qabu osoo dhiistes wayyuma maaliif yoom jee birriin kun baastu malee hin dhufu takkaji yooma birrii kiyya jimaan hin bitadhu jettee qabatte okay namni hundi akkasumatti birrii isaanii qabatan waan takkaan hin bitannu jaani birriin kun qabame hin qabame sanii fi birriin kun waa wal keessa daldaluuf dhiisi birrii ichumatti nuuf la kana jechuun hayyee warra jimaa qofa qofaa daldala addunyaan guutuun akkamitti jiraachuu jirti jimaa daleegi jechuun akkas hin jechuutti hin jiru okay yeroo isaa hin qisaaseessine hoo namni rabbiin isaaf laaffisee khanii fi yeroo isaa osoo hin qisaasesin karooraan sagantaan baafatee jimaas waan hunda akkasitti fayyadamu jimaa haa qabuun. Okay. Ammoo namoonni yeroo jimaa qabu malee dalaguu hin dandeenye. Jimaa qabu malee barattoota keessaafu dubbisuu yoo jimaa qabu malee warri hin dubbisne jimaa haraam isinirratti jira jimaa dhiisaa. Okay. Warroottan jimaa qabu malee ka'ee hin salaanne jira. Okay sa. Osuma jimaa qabu asaliin dabartee makhriibuu dabaree ishaayin dabartee hanga galgala raasaa shanitti warra qabu jira. Ayyee. Yeroo kana duba akkamidha? Namni kun yeroo isaa qisaasessa. Yeroo isaa qisaas fudhatte haraam godhe.
yoo yeroo isaa saniif fayyadamu yeroo taa'ee qabu san keessatti waa meeqa gumaachee jira. Yoo dalagee birrii meeqa galchee jira. Yoo dubbisee waa meeqa fahamee jira. Dhugaa feeti. Sammuun isaa yeroo isin itti waa meeqa goonuu qabu keessatti taa'eetuma jimaa yoo cafaqate namni sanarratti jimaan haraami. Haraami. Dhugaa feeti. Okay. Amma bakka tanatti an amma akka mataa kiyyaatti namoota hedduu warra jimaa fi farshoo wal cinaa qabu jiruun argu jira. Farshoon tunoo fakkeenyaaf rabbiin keenyallee jee haraamii saa warreettan fayyadaman kunoo takka fa'a. Farshoon tun yeroo dhugdee nama macheessiti akkan taane hundos gootu waan ati yaadne hundos yaachittee itti sineeti. Jimaanoo akkas nama ni godha. Jimaan nama hin macheessu. Nama hin sakhraansu. Farshoo fi jimaa wal bira qabnee ilaalee dachiifamii. Maaliif jennaan haraam rabbii dubbate farshoo. Jimaa rabbii hin dubbanne. Okay, jechuun kee akkamitti haraam ta'a jettanii? Namni jimaa qabu tokko jimaa qamaa yeroo hunda yeroo qabu osuma qabu haraaraa isaatiin qabamu. Haraaraan qabame jechuun namni san miidhame jechuudha. Jimaa san qabu malee ol ka'ee dalaguu hin danda'u. Namaa wajji walii galuu. Amma asirratti. Na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Narraa fuudhe kana. Narraa fuudhe atis. Laa weessi himuu deeman. Mummushaan biraa. Amma asirratti jimaan karuma gabaabattu haraamii miti. Akkamitti haraamte abbaa firatti haraam godha. Malee duba haraamiin jiinaa haraamii miti. Garuu abbaatu firatti haraam godha. Hoggaa dhuba haraam ta'e moo haraam hin taane yeroo sana? Abbaa san irratti haraam ta'e. Malee numushi nama hundaa miti haa. Amma barakkaa sheetichi keenya olomaan keenya je'etti kabajamaa fi jaalatamaa akka je'etti haraamii jee nama hundarrattu. Dogoggoree jira. Dogoggoree jira. Okay. Ayyee. Inni sheetichi keenya san amantii teenya bakka nuti yeroo hundaa'u karaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra deemaa deemna malee karaa nama jedhan deemuuti yeroo hundaa'u waan Rabbiin jedhee fi waan ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam garuu akka namaatti namu sheeyni san yeroo dubbatu dogoggora isaa irraa jechuudha. Akka khiyyaat akka mataa khiyyaatti silaa jedhee nuuf himee irraa furanna. Walaakin ammoo haraamii waan jeef hin furannu fudhataman qabu garuu jimaa abbaatu furratti haraam godha. Ulfaadhu. Kanaaf takka faaratti yeroo abbaatu furratti haraam godha jennu waan akkamitti furratti haraam godha. Gaafii bareedduu namni tokko yeroo qabu yeroo isaanii ajjeesa ni qisaaseessa yeroo isaa. Miidhaa. Yeroo isaa hin qisaasine. Akkamiin miidha? Namni tokko yeroo qamee fi yeroo hin qamein adda adda. Anaafittis qamaanee beeyna. Yeroon jiru namni tokko yeroo fakkeenyaaf amma qotee bulaan tokko yeroo oomishaa dalaguu deemu ni qamaa. Gisee qamee hangatti dalaguun beeku if miidhaa jechuudha. Dalagaa tana keessatti nu dhiibkuta. Yeroo kana hisaaba ala dalagaa jechuudha. Namni kun yeroo hedduu gisee wanti kun deddeebi'ee humna isaa kanarra miidhaa fida. Yeroo malee dulloomuu jechuudha. Yeroo malee dulloomaa jechuudha namni kun. Amma sanatti ayyeenaa si dubbata gaa. Sani wanni akkas godhee mush jimaa osoo hin taane dachi inni qotu sun tokkas godhe malee jimaa miti. Okay, asirratti wayin siidhaan. Jimaan qabee okay caljiiti osoo hedduu akkasitti hin taane yeroo hunda dachii qooti akka hin miidhamneef ilaali. Maaliif naan jee? Fakkeenyaaf amma jimaan qamaa ni mirqaana ka'eetiin asii bakkaan fedhatee ni miidhama. Ka'eetiin amma fakkeenyaaf manneen keenya kan hunda dhiqee nadiifama ni miidhama. Mana keenya saniin yaadee fi xurii irraa yaasee fite ni miidhama hin miidhamu. Sadaffaa deebi yeroo jimaa qamaane nuti amma akka mataa fayyaata yeroo jimaa qame takkaa waan biraa yaadadheen beeku garuu guyyaa takka wani jala galtee Allahu alam uuma silaa karaa rabbii kana karaa salaataa kana yaa rabbi salaata na laafis kanaan yeroo hedduu yaadadhe jechuudha. Si galee egaa akkamitti haraam ta'a duuba waan rabbiin haraam hin godhin eenyutu haraam godhuu danda'a bakka tana addanaa baasu.